Yesus Yihudoota irraan deebi'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 yemmus Yesus Yihudoota warraa isatti amananii dubbii kootti qabamaatii qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhugumaa bartoota koo. Gabaabsinee Waaqayyoon kadhannu. Irra deebi'een dubbisaa yemmus Yesus Yihudoota warraa isatti amananii dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhugumaa bartoota koo. Kutaan amma dubbisee dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhugumaa bartoota kooti. Mata dureen ani isin irratti dubbadhu Waaqayyotti qabamanii jiraachuu mata duree jedhu. Jecha kana Yesus Kiristoostu bartootatti dubbata. Afaan isaatiin ofii isaatiin bartootatti dubbata. Dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhugumaa bartoota kooti kan jedhu Yesus Kiristoosi. Egaa bara kana bara Waaqayyotti qabamanii jiraachuun itti ulfaate. Bara hamaa keessa akka jirru hundumti keenya hin beekna. Keessumattiyyuu bara amantiin kiristiyaanitiin kiyyoo keessa gale Waaqayyotti qabamanii jiraachuurraa wanta kan biraatti qabamanii jiraachuun filannoo baratti ta'e. Bara hadhaa bara dukkanaa kana keessatti Waaqayyo maal nurraa barbaada? Kiristiyaanota irraa bartuu dhugaan tokko akkamittiin jiraata? Waaqayyotti qabamanii jiraachuu. Waaqayyo bara kakuu moofaa keessattis ta'e bara kakuu haaraa keessatti namoonni akka isatti qabamanii jiraatan barbaada. Irra deddeebi'ee Waaqayyo bara kakuu moofaa keessatti natti qabamaa jiraadhaa yeroo nutti jedhu hin argina. Gooftaa Yesus Kiristoos bara kakuu haaraa kana keessatti immoo ofii isaatii afaan isaatiin bartootatti anatti qabamaatii jiraadhaa. Anatti maxxanaatii jiraadhaa. Addunyaan nuti amma keessa jirru kuni addunyaa du'aan guutte, addunyaa salphinaan guutte, addunyaa wanti tokko gaarantiin ta'a. Addunyaa rakkistuu, addunyaa hadhooftuu, addunyaa yoo itti hirkanne illee boriinsaa hin beekamne addunyaa bututtuu keessa jirru. Kanaaftu Waaqayyoo galgala kana wanti nuti dubbatu jireenya keenya guutuudhaan sammuu keenyaan yaada keenyaan raawwatee Waaqayyo ofitti nu maxxansuu waan barbaada. Waaqayyotti maxxannee akka nu jiraannu, Waaqayyotti qabamnee akka nu jiraannu, bara hadhooftuu kana, bara rakkisaa kana, bara siqiqii kana, bara yaaddoo kana, bara horiin nuyi akkaawuntii keessaa qabnu, qabeenya asseetiin dhaabbataan nuyi qabnu gaarantiin taane kana keessatti mana bareedaa qabaachuun, aangoo guddaa qabaachuun, beekumsa guddaa qabaachuun bara itti gaarantiin taane kana keessatti Waaqayyo isa amanamaa ta'e, isa Elshaadaay ta'e itti qabamnee akka nuyi jiraannu Waaqayyo barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 ka'ee amma 7 nan dubbisa. Mukichi wayiniin inni dhugaan anaa'edha. Mukicha kan dhaabe kan eegu immoo abbaa kooti. Dameen utuu anatti jiruu ija hin godhanne hundumaa ni murama. Dameen isa ija godhatu hundumaa garuu caalsisee akka inni ija godhatu irraa ni qeexxaa. Isin ammayyuu dubbii ani isinitti dubbadhe qulqulleeffamtaniittu anatti qabamaatii jiraadhaa. Anis isinittan jiraadhaa. Akkamittiin bartuun dhugaa tokko jireenya isaa eeggatee jiraata? Bartuun egaa gooftaa Yesus Kiristoos kutaan jalqaba dubbise keessatti bartuun dhugaa akka isatti qabamee jiraatu dubbateera. Natti qabamaa jiraadha. Egaa bartuun dhugaan kun akkamittiin Kiristoositti qabamee jiraata?
akkamittiin jireenya isaa eeggatee jiraata bartuun tokko. Amanaan tokko, kaadhimamaan mootummaa Waaqayyoo tokko, kaadhimamtuun mootummaa Waaqayyoo tokko. Obboloota koo mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Dhufeera Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos karaarra jira. Yaada garaa keenyaa geeddaran wangeelatti amanne. Akkamittiin jiraata bartuun tokko? Bartuun dhugaan tokko jireenya isaa akkamittiin eeggateetu jiraata? Hanga misirrichi misirroota isaa fudhachuudhaaf dhufutti akkamittiin dhaabbannee manni kee akkamittiin dhaabbatee isa eeggachaa jira? Jireenyi kee akkamittiin isa dhaabbatee eeggatee jira? Hanga misirrichi dhufee nu fudhatutti akkamittiin jiraanna? Tokko bartuun dhugaan jireenya isaa eeggatee jiraata. Maalan jedhe? Jireenya isaa eeggateetu jiraata. Rakkinni guddaan waldaan kiristiyaanaa keessa amantoota keessa jiru inni guddaan isa kana. Jireenyi ofii eeggachuu dadhabuudhaan namni kiristiyaanni horiizontaalii kufaa jira. Amantiin namaa sekeraa jira. Dhugaan Waaqayyoo qajeelummaan qulqullummaan mana Waaqayyoo keessaa barrisee sokkaa jira. Sababiin isaas jireenya isaa eeggatee jiraachuu dadhabuurraa. Waaqayyoo warra jireenya isaanii eeggatanii jiraatan filannoo keessa gasheetu jira. Beektus jireenya isaanii warra eeggatanii jiraatan. Akka dubbii Waaqayyootti warra jiraatan. Akka maalitti hin jedhe? Akka dubbii Waaqayyootti warra jiraatan. Akka dubbii Waaqayyootti warra deddeebi'an. Isaan bartuu dhugaa. Warra jireenya isaanii eeggatanii jiraatan. Bartuu dhugaa. Bartuu Waaqayyoon Kiristoosiin filatame. Jireenya isaa eeggatee akka dubbii Waaqayyootti jiraata. Wanti hundumtuu isa noof. Maalitti akka qabamee jiru waan beeku. Akka yaada Waaqayyootti jiraata. Akka fedha Waaqayyootti deddeebi'a. Akka akeeka Waaqayyootti jiraata. Jireenya isaa maal godhee? Jireenya isaa eeggatee. Amantii isaa eeggatee, hafuura isaa eeggatee jiraata. Akka yaada Waaqayyootti deddeebi'a. Akka maalitti? Akka yaada Waaqayyootti. Cal jedhee alatti qabamaa jiraadhaan jenne gooftaan. Akka yaada Waaqayyootti akka isaan deddeebi'an. Akka yaada Waaqayyootti akka isaan jiraatan kana dubbata. Jaalala. Hafuura isaanii akka eeggatan. Hafuura kee eeggadhu. Hafuura keenyaa eeggannu obboloota koo. Bartuun dhugaan hafuura isaa eeggata. Hafuura isaanii warra eeggatan. Warri inni lammaffaanii bartuu dhugaan akkamittiin jiraata? Jireenya isaa eeggata. Maaliin eeggata? Sagalee Waaqayyootiin eeggata. Sagalee Waaqayyootiin. Dubbii Waaqayyootiin. Raajiidhaan miti. Raajiin jiraatu rakkoo hin qabu. Raajiirraa. Nuuf baay'atanii warri dhugaan nuyi kan balaaleffannu warra sobaati malee. Sagalee Waaqayyootiintu jiraata. Sagalee Waaqayyootiin eeggata. Hundeessaa sagalee Waaqayyoo irratti ijaaramaadha. Sagalee Waaqayyoo. Waldaa kiristiyaanaa har'a jirtu kana hagamtu dubbii Waaqayyootiin, hagamtu sagalee Waaqayyootiin adeemaa jira. Meerre qajeelummaan egaa sagalee Waaqayyootiin eeggata. Macaafa faarfannaa 9:9 irratti dubbiin Waaqayyoo akkana jedha. Macaafa faarfannaa 9:9 irratti dargaggeessi maaliin adeemsa isaa
qulqullummaatti eeguu danda'a jedha. Akka dubbii keetitti jedha. Gadi siqee deebiin isaa immoo hin kennamu. Achumatti gadi siqee deebii kenna. Dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qulqullummaatti eeggachuu danda'a jedheetu deebii isaas immoo gaduma kaa'ee jira. Akka dubbii keetitti adeemsa isaa qajeelfachuudhaan eeggachuu ni danda'a. Akka maalitti? Akka dubbii waaqayyooti. Inda እግዚአብሔር ቃል akka sagalee waaqayyooti. Akka dubbii waaqayyooti. Akka fedha waaqayyooti. Dubbii waaqayyooti qajeelfata. Jireenya ofii isaa akka dubbii waaqayyooti eeggata. Akka dubbii waaqayyooti. Xiqqoo ishee dudduubatti isin deebisuun barbaada. Ijoollee Eelii aarsaa namoonni waaqayyoof dhiyeessan warra salphisan. Jireenya isaanii warra dubbii waaqayyoon godhan. Dubbiin waaqayyoo keessa jireenya isaanii warra hin jiru. Ijoollee Eelii. Har'a isaan kun biyya lafaa keessaa, waldaa keessaa, community keessaa, hawaasa keessaa, amantii keessa dhokatanii yeeyyii warra akka sagalee waaqayyootti hin deddeebine. Jireenya namaa mancaasuudhaaf ejentoota seexanaa hamoota isaan kanarraa maaliin of eegganna beektu obboloota koo? Dubbii waaqayyooti. Sagalee waaqayyooti. Ijoolleen Eelii aarsaa waaqayyoof dhiyaate salphisan beektu. Gochi kun immoo fuula waaqayyoo duratti soonaan guddaa ta'ee argame. Tokkoffaa Saamu'eel 2:17 irraa argachuu dandeessu. Humni isaanii badiisa akka inni ta'e. Namni mana isaa sagalee waaqayyoo irratti hin ijaarranne. Namni jireenya isaa sagalee waaqayyoo irratti hin ijaarranne. Humni isaa akka ijoollee Eelii ta'a. Hin bada. Hin bada. Akka dubbii waaqayyootti namni hin jiraanne. Akka sagalee waaqayyootti namni hin deddeebine. Namni waaqayyoon hin sodaanne. Humni isaa akka ijoollee Eelii ta'a. Badiisa ta'a. Uma keenya waaqayyo haa bareechu. Kiristaanota hangafoota koo, firoota koo, warri quxisii koo taatan immoo isinis waaqayyo uma keenya haa bareechu. Armee koo akka jetteetu na eebbisti. Galgalli kee haa tolu naan jette yeroo baay'ee. Ijoollee Eelii galgala isaaniitu bade. Sababiin isaas waaqayyoof iddoon laanne, waaqayyoon salphisan. Aarsaa waaqayyoof dhiyaatu iddoo gadhiise. Galgala isaanii dukkaneessa. Galgalli isaanii hin tolle. Gabateen saanduqa kakuu waaqayyoo hin booji'ame bara isaanii keessa. Ijoolleen Eelii fi Eeliin du'aan adabamanii tokkoffaa Saamu'eel 2:34 irratti argachuu dandeessu. Akka yaada waaqayyootti jiraachuu dhiisuun du'atti nama geessa. Akka sagalee waaqayyootti jiraachuu dhiisuun salphinatti nama geessa. Akka fedha waaqayyootti deddeebi'uu dhiisuun gatii nama kaffalchiisa. Gatii nama kaffalchiisa. Lallabni amma lallabaa jiru kuni isinillee miti. Isinillee miti. Biyyattitu lallabame yookaan namoota lallabaan akkasii kun hin barbaachisu bara kana beektusi. Inni akkasitti cabsee namatti kun badaa hin jiru. Dabarteettaan hin jiru. Achuma jirra garuu ceeteettaan hin jiru. Achuma jiru. Achuma jiru. Akka yaada waaqayyootti jiraachuu dhiisuun kisaaraa guddaa keessa nama gashee obboloota koo. Waaqayyoon sodaachuu dhiisuun du'atti nama geessa. Du'atti nama geessa waaqayyoon sodaachuu dhiisuun. Salphinatti nama oofa.
Kanaaf akkas akka nu hin taaneef dubbii waaqayyotti akka nu jiraan waaqayyotti akka nu maxxannee deddeebinu waaqayyo ayyaana isaa nuuf habaayisu. Ameen. Nuuf habaayisu waaqayyo. Dubbii waaqayyotti warra jiraatan. Akka dubbii waaqayyotti warra deddeebi'an. Ijoollee waaqayyoo warra mudaan qaban. Warra waaqayyoof dursa kennan. Warra fedha waaqayyootiif dursa kennan. Warra yaada waaqayyootiif dursa kennan. Bara kana waldaa kiristaanaa keessatti fedha waaqayyoorra fedha namaatu iddoo qabata obboloota. Fedha namaa fedha isaa. Jaarsi waldaa fedha isaa bakkaan ga'uu barbaada fedha waaqayyoo dhiisee. Liidarshiippiin waldaa fedha waaqayyoorra fedha foonii. Foonnis hin taa'u hin fiigaa innis fedha waaqayyoo qabachuudha. Hin fiiga hin utaala. Iddoo waaqayyoo garuu raawwatee qabachuu hin danda'u foonni. Waaqayyo mana isaa irra jira waan ta'eef. Waaqayyo teessoo isaa qulqulluu irra jira waan ta'eef hin danda'u. Kanaaf dubbiin waaqayyoo ijoolleen Eeliin eekkamsa guddaadhaan waaqayyo eekkamee ni muramani. Ni muramani. Namni akka yaada waaqayyotti maxxanee hin jiraanne ni murama. Muramuunis jira. Jira muramuun. Hin muramani. Hin adamani. Obbeetti muramani ganamaan. Waaqayyo nu haawush. Ere waaqayyo nu haawush obboloota koo. Waaqayyo nu haawush. Ganamaan. Ganamaan warra salphatan. Ganamaan warra muraman. Ijoollee Eelii warra waaqayyoon hin dhageenye. Warra akka yaada waaqayyotti hin jiraanne. Ganamaan warra galgalli isaanii raawwatee xaragamee bade. Waaqayyo nu haawush. Waaqayyo qe'ee keenya akkas hin godhin. Waaqayyo ijoollota keenya akkas hin godhin. Waaqayyo waldaa keenya, amantoota keenya, waaqayyo saba keenya akkas hin godhin. Hin godhin waaqayyo. Waaqayyo eekkamsa isaa nurraa kaasu. Waaqayyo araara isaa nuuf dhangalaasu. Waaqayyo nuuf dhangalaasu. Waaqayyotti kan hin maxxanne hin murama. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 15 kana keessatti mukichi wayinii inni dhugaan anaa'edha. Mukicha kan dhaabes kan eegus anaa'edha. Abbaa kooti dameen utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumtuu hin muramaa jedha. Bartuun dhugaan ija godhata. Firaamma amaarinnaan koo sirriidha. Ija godhata. Ija. Hin dhala. Waldaan kiristaanaa seenaa hin daltu hin deessu. Achumaatu gadi bahanii wangeela lallabanii hin jiru bakka achuma keessatti wal. Especially gara diasporaan kun waaqayyo waggaa 9 keessatti waan baay'ee nu barsiiseera. Isiniin immoo waan baay'ee ana caalaa yoo bartanii. Achumatti ija godhachuun hindi bartuun dhugaan ija godhata. Ija. Manni Kiristoos keessa jiru ija godhata. Firaamma ija. 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 Ija godhata. Ija godhata. Kiristaanni dhugaan ija godhata. Bartuun dhugaan ija godhata. Ija. Firee godhata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ija yoo godhachuudhaa baate garuu maal ta'a? Hin muramaa'e. Isattitu jirru Kiristoositti itu jirru ija hin godhannu yoo ta'e balaa guddaadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Akka waaqayyo barbaadutti jiraata bartuun dhugaa. Akka eenyu barbaadutti? Waaqayyo barbaadu. Akka ollaan barbaadutti yookaan akka paasteriin raajiin hojjetaa wangeelaa abaluun barbaadutti osoo hin taane ati barbaadutti akka an barbaadutti osoo hin taane akka waaqayyo barbaadutti jiraata bartuu dhugaa. Fedha waaqayyo raawwata. Akeeka waaqayyo raawwata. Yaada namaa bakkaan ga'a osoo hin taane karoora namaa raawwata osoo hin taane
bartuun dhugaa yaada waaqayyoo bakka karoora waaqayyoo iddoodhaan ga'a. Yaada waaqayyoo jiraata. Bartuu dhugaa yaada waaqayyoo jiraata. Yaada waaqayyoo jiraata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yaada waaqayyoo warra jiraatan isaan ija godhatu. Yeroo yerootti ija godhatu. Warri yaada waaqayyoo jiraatan. Warri yaada waaqayyoo jiraatan. Warri fedha waaqayyoo jiraatan. Isaan kun ija godhatu. Yaaqoobii waaqayyotti qabamee jiraachuun baay'ee isa rakkise. Ituu kakuu qabu. Yaaqoobiif waaqayyo kakuunni kan inni gale garaa haadha isaa keessattidha. Saba guddaan si godhanni waaqayyotti. Garaa haadha isaa keessatti Yaaqoobiin sin eebbisa. Sin eebbisa saba guddaa taataattiin jedhe garuu istiraagilii godhe. Kun immoo isa joorse. Waggaa 21 isa rakkise. Kakuu isaa lafarraa harkise. Eebba barbaada garuu dafee eebbatti hin baane. Akka tokko yaada waaqayyoo argachuu dhiisuun nama joorsa. Bartuu dhugaanii dafeetu yaada waaqayyoo argata. Dafeetu fedha waaqayyoo argata. Fedha waaqayyoo yaada waaqayyoo argata. Yaaqoobiin hin joorsite beektusi. Waaw ituu kakuu baatu. Maqaan isaayyuu Israa'eliin. Isa saba guddaadhaan, qomoo guddaadhaan, kakuu guddaatu wajjin jira garuu waa barbaachuun mana Laabaan keessa joore. Gaafa yeroon waaqayyoo ga'ee gaafa fedha waaqayyoo argatu garuu yaaboo gubbaatti waaqayyo seenaa isaa jijjiira. Har'aa ka'ee maqaan kee Yaaqoobii miti ati Israa'el. Galmee kee sirreesseera. Seenaa kee jijjiireera. Ani isuma kaleessa dubbateera garaa haadha kee keessatti. Jedhe waaqayyo. Bartuu dhugaanii yaada waaqayyoo argata dafee. Akeeka waaqayyoo argata. Akeeka waaqayyoo argata. Yaada waaqayyoo argata. Dafee argata bartuu dhugaa. Egaa obboloota koo bara baay'ee yaada waaqayyoo argachuu fi karaa eebbaa waaqayyoo wallaaluun baay'ee isa joorse. Karaa eebbaa bartuun dhugaan hin joonjoo beektusi. Dafee argata yaada waaqayyoo. Karaa waaqayyoos dafee argata. Dafee argata. Waaqayyo joormaa keessaa nu haa baasu. Jooruu keessaa nu haa baasu waaqayyo. Jooruu. Aggaara nameera nan kunoo nan dudduuba kee bukkee masee jira. Amma yaada waaqayyoo argannutti namni hin joora, waldaan hin joorti, kiristiyaanni hin joora. Garuu gaafa yaada waaqayyoo argannu, gaafa isatti maxxannee jiraannu gaa yaada waaqayyoo argannaa. Fedha waaqayyoo argannaa. Akeeka waaqayyoo argannaa. Akeeka waaqayyoo argannaa. Egaa wangeela Yohaannis boqonnaa 15 sana keessatti dameen anatti qabamee hin jiraanne ni muramaa jedha. Kana anatti qabamee jiraatu immoo ija hin godhata. Namni waaqayyotti qabamee jiraatu qixaan jiraata. Qixaantu deddeebi'a. Qixaan jiraata. Of danda'ee jiraata. Hirkataa miti. Qixaan of danda'eetu jiraata obboloota. Hamma humna isaatii jiraata. Bartuun dhugaan Kiristoositti qabamee jiru. Of qaba. Of qaba. Of qabu. Of qabu beektu. Of qaba. Adeemsa isaa. Dhiyaannaa isaa. Dubbannaa isaa. Haala dubbii isaa hundumaa. Of qaba. Of qaba. Akka dubbii waaqayyootti kan of to'atudha. Akka yaada waaqayyootti kan deddeebi'udha. Of eeggata. Of eeggata. Bartuu dhugaan.
of eeggata, dubbannaa isaa eeggata, ilaalcha isaa eeggata, adeemsa isaa eeggata. Akka dubbii Waaqayyootti jireenya isaa to'ata. To'ata. Akka barbaadeen dubbatu, akka barbaadeen haasa'u. Lafa hundumaa hin naqu, lafa hundumaa hin oolu. Akka yaada Waaqayyootti jiraata. Tajaajila isaaf of eeggata, obboloota isaaf of eeggata, amantootaaf of eeggata. Eeggannaa godha. Tokkoffaa Xiimotewos 4:16 irratti ati ofii kee jedha. Barsiisa kee eeggadhu. Akkas gochuu keen mataa kees warra si dhaga'anis gara fayyinaatti ni geessita. Tokkoffaa Xiimotewos 4:16 irratti ati ofii kee barsiisa kee eeggadhu. Akkas gochuu kee mataa kee warra si dhaga'anis gara fayyinaatti ni geessita. Namaaf jiraachuu baratti rakkisaa ta'e kana. Bartuun dhugaan namaaf jiraata. Obboleessa isaaf jiraata, obboleettii isaaf jiraata. Namaaf jiraachuun baratti hadhaate. Bartuu dhugaan namaaf of eeggata. Obboleessa isaaf of eeggata. Of qaba. Akka isaa akka ofii isaatti barbaadutti jiraata osoo hin taane akka Waaqayyo barbaadutti jiraata. Hojii jaallata. Namoota jaallata. Dhibaa miti Waaqayyoon sodaata. Gungummii malee deddeebi'a. Waaqayyoof priority kenna. Jalqaba Waaqayyoof. Number 1 Waaqayyoodha. Waaqayyoon dursa. Waaqayyoon dursa. Waaqayyotti of kenna. Tokkummaa beeka, tokkummaa jaallata. Haxxummaa hin qabu. Nama hundumaa haammata. Nama hundumaa haammata. Waaqayyoon sodaata. Waaqayyoon sodaata. Bartuu dhugaan Kiristoositti maxxanee jiraatu ni obsa obboloota. Obsa qaba. Obsa. Obsa. Waaqayyo obsa nuuf laatu. Lammaffaa Xiimotewos 2:10 irratti dubbiin Waaqayyo akkana jedha. Kanaafis warri fo'aman fayyina isaa karaa Kiristoos Yesuus dhufu ulfina bara baraa wajjin akka argataniif isaaniif jedhee waan hundumaa obsaan nan baadha. Waan hundumaa obsa bartuun dhugaa. Obsaan baata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Obsaantu baata. Obsaan baata. Obsaantu danda'a. Waanuma hundumaa obsa. Isaaniif jedhee waan hundumaa obsaan baata. Haala jiru obsa. Wanta jiru hundumaatiif ba'aa obsa. Gateetti bal'aa qabaata. Kana jechuun ituu dogoggorri jiru callisee ta'a jechuu koo miti. Ituu waa badee jiruutu ilaala jechuu koo miti. Garuu hin obsa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyoon duratti gadi of qabee deddeebi'a. Gadi jedha. Bartuu dhugaa. Gaarummaa hojjeta. Tokkoffaa Qorontos 9:19 irratti nama hundumaa biratti birmadummaa ta'ee utuu hin jiru jedha Phaawulos. Tokkoffaa Qorontos 9:19 irratti namoota hundumaa biratti birmaduu ta'ee utuu hin jiru caalaatti namoota buufachuudhaaf hundumaaf garban of godhee jedha. Maqaa osoo qabu birmaduu ta'ee osoo jirutu garba of godhe. Bartuun dhugaan akkasii. Jireenya isaa namaaf kenna. Jireenya isaa namaaf kenna. Namoota buufachuudhaaf namoota hundumaa duratti maal of godhe? Garba of godhe. Garaa bal'aa, laphee bal'aa, jaalala isaa eeggatee jiraata. Namoota buufachuudhaaf.
jaalala nagaa waliif walitti dhiyaachuu kana hundumaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo baroota keessatti bartuu dhugaa namni Kiristoositti maxxanee jiraatu isa xumuraa Waaqayyoon dhaga'a. Waaqayyoontu dhaga'a. Inni Kiristoositti maxxanee jiraatu deddeebi'u kun qilleensa hin dhaga'u. Wanta haalli jedhu hin dhaga'u. Waaqayyoon duwwaa dhaga'a. Karaa ittiin Kiristoositti guddataa adeeman keessaa Waaqayyoon dhaga'uun isa tokkodha. Waaqayyoon duwwaa dhaga'a. Sagalee Waaqayyoo duwwaadhaaf iddoo kenne. Waaqayyoon dhaga'a. Waaqayyoon dhaga'uu keessa immoo fedha Waaqayyoo argachuutu jira. Fedha Waaqayyoo argachuutu jira. Yaada Waaqayyoo argachuutu jira. Bartuun dhugaan isatti maxxanee kan jiraatu Waaqayyoon dhaga'a. Na dhaga'i jedha Waaqayyo. Akka nu isa dhageenyu barbaada Waaqayyo. Isa dhaga'uu keessa immoo isaaf abboomamuutu jira waan ta'eef. Akka nu isa dhageenyu barbaada Waaqayyo. Gurra keenya, laphee keenya, yaada keenya Waaqayyoon akka nu dhageenyu barbaada Waaqayyo. Dhageettii barbaada Waaqayyo. Mana keetti gurra isaa qabee jira Waaqayyo. Jireenya keetti gurra isaa qabee jira Waaqayyo. Na dhaga'i. Waaqayyoon dhaga'u. Waaqayyoon dheebochuudha. Waaqayyoon dhaga'u. Waaqayyoon dhaga'u. Waaqayyoon dhaga'u. Waaqayyoon dhaga'u. Kun hin jiru arra. Jiru. Sokki. Barrisee sokki. Namni Waaqayyoon dhaga'u dhiise. Waaqayyoon dhaga'uun dhiisuun gatii nama kaffalchiisa obboloota ko. Na dhaga'i nuun jedha Waaqayyo. Bartuun dhugaan Waaqayyoon dhaga'a. Waaqayyoon dhaggeeffata. Waaqayyoon dhaggeeffachaa adeema. Macaafa keenya qulqulluu keessatti seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 48 amma 52tti Waaqayyo Museedhaan gara tulluu Naaboon tulluu Abrahaam isa biyya Mo'aab keessaa fuullee Yerikoo jiru sanatti ol ba'i. Biyya Kana'aan isa ani Israa'elotaaf dhuunfaa godhee kennu sana ilaali. Akkuma obboleessi kee Aaroon tulluu Hoor irratti du'e abboota isaa biratti sassaabame atis tulluu ol baatu kana irratti ni duuta. Abboota kee birattis ni sassaabamta. Kunis isin Israa'elota duratti bishaan Mariibbaa isa mandara Qaardeshitti dhiyoo jiru biratti lafa onaa siin keessatti waan ana yakkitaniif ana Waaqayyoon dhaga'uu waan dhiistaniif isin gidduutti ulfinni koo waan tuqameef qulqullummaan koo ulfinaan waan hin eegamneef ati biyyicha fuulletti argita malee hin galtu. Waaqayyo ulfina isaa eenyutti iyyuu dabarsee hin kennu. Namni Waaqayyoon Museedhaan Musee Waaqayyo ulfina isaa dabarsee eenyutti kennu. Na yakkee jedha Waaqayyo. Na yakkanii jedha. Qaardeshitti dhiyoo kan jiru lafa onaa siin keessatti ana Waaqayyoon yakkitanii. Ana Waaqayyoon yakkitanii. Isin gidduudhaa ulfinni koo waan tuqameef jedha Waaqayyo. Ulfinni koo waan tuqameef. Qulqullummaan koo ulfinaan waan hin eegamneef ati biyyichatti galuu hin dandeessu. Kun hundumti isaa Waaqayyoon dhaga'uu dhiisuu irraa dhufe. Waaqayyoof abboomamuu dhiisuu dhalootarraa kanatu bu'aan isaa kana.
Egaa namni Kiristoositti qabamee jiraatu Waaqayyoon dhagaa. Qulqullummaa isaa eeggata, jaalala isaa eeggata, hafuura isaa eeggata. Waaqayyoon dhaga'uun ogummaadha. Waaqayyoon dhaga'uun jireenya. Waaqayyoon dhaga'uun jireenyatti nama geessa. Waaqayyoon dhaga'uun ulfinatti nama geessa. Waaqayyoon dhaga'uun gara mootummaa Waaqayyootti nama geessa. Waaqayyoon dhaga'uun kakuutti nama geessa. Waaqayyoon dhaga'uun eebbatti nama geessa. Waaqayyoon dhaga'uun Waaqayyoof abboomamuudha. Tole jettanii yoo abboomamtan eebba koo hin nyaattuudha. Raajonni har'aa wanti isaan nuun jechaa jiran sirrii miti. Ituu Waaqayyoon hin dhaga'iin eebbifamuun hin danda'amu. Ce'uun hin danda'amu. Qabachuun hin danda'amu. Waaqayyo akkana nuun jedha, na sodaadhaa. Namni Waaqayyoon sodaate hin qabata. Eeyyee hin qabata. Namni Waaqayyoon sodaate eeyyee hin ce'a. Namni Waaqayyoon hin yakkine eeyyee hin darba. Waaqayyoo na dhagaa. Na dhagaa saba koo. Iddoo naaf kennaa saba koo. Ittiin jedhe Waaqayyo. Kanaaf bartuun dhugaan Waaqayyoon dhaga'ee jiraata. Waaqayyoon dhaga'uun immoo karaa ittiin Kiristoositti guddachaa adeemanidha. Waaqayyoon dhaga'uun immoo eessaan Waaqayyoon dhageenya? Karaa dubbii isaatii Waaqayyoon dhageenya. Karaa sagalee isaatii Waaqayyoon dhageenya. Karaa ergaa isaatii Waaqayyoon dhageenya. Sagalichi mana keessan irratti ammoo, sagalichi biyya keenya irratti ammoo, sagalichi waldaa keenya irratti ammoo, sagalichi Waaqayyoodha. Yohannis akkana jedha, sagalichi jalqaba Waaqayyoon bira ture jedha. Sagalichi Waaqayyoodha jedha. Sagalichi bultoo keenya irratti ammoo, sagalichi qe'ee keenya irratti ammoo, sagalichi jireenya keenya irratti ammoo, maaraa laafaa daalaa jaalaamaas. Sagalichi gaa'ila keenya irratti ammoo, sagalichi hafuura keenya irratti ammoo, humna qaba sagalichi. Sagalichi jiraataadha. Sagalichi galaana diimaa addaan hira. Sagalichi innumtiyyuu jireenya. Sagalichi jireenya kee irratti ammoo, sagalichi jireenya keenya irratti ammoo. Haalleluuyaa. Anatti qabamaa jiraadhaa nuun jedha Waaqayyo. Ija godhattu nuun jedha Waaqayyo. Haalleluuyaa. Waaqayyo sinaa eebbisu.